فكري 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 تفكري سبان تفكري سنبرت ميلك زنجة ميلك ne yeroo noota awwaala jechaan yeroo wajjin wal qunnamtii godhansan jecha akkam ture mee yeroo sun bareeda ture immoo bareeda ture waytiin awwaala hanqee ani yeroo sanitti ishi waa takka siyaa himu erga ibsishaa jaalatti meestir motoqee isaadhaan sirbiif giita kamii السلام عليكم بيا جالنا يا فرنساي كم سيقول جرام واي ساغنو بطعم يفتح فتالني مالك ايش يفتح فتل ليش علمتي يفتح فتل سنين مجال لغات مو جال صوات انيو بسشانتاني وند ما يجالن ما عمرين تيمك اوسو ويتهري باكات مسور جمال سو سبر بولي ارغتي مانتا No, 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 no. No! Pade yuka. Oh my god! Yo! Okay. Abjuna mo jin bulteni beka. Alquran erga biya bay mo yero biya ju. Wali galatti baka abjuna mo jin bulteni beka. يا بوليني بيغاي ايه نوجين بولتي ما جيم بيغا من تيجتوني بر فولك يبسي سابر نجرامتي ان ديو سونا ما هدو وجي چيسني اكو ما بولاني جراتني دين دي اكنا برتقال فقط من اسبن اوريدي بالا ناو ميك وجين بولتي تنين جرتا بسم الله وات Okay, hojii arabaa keessaa osoo kan hojjechuu baatanii hettu hojii kamii? Afaamoo osoo yookaan jiraanti dingilaati yettana nagaa fachuu baatanii. Aba eeyoo laalumaan nagaa falaata waan jedhu bakka hin jiraame yoo dhiqate torbee tokko qonneen fiyatuni. Yo, hasham arkafone kan qofna jirtani jaalatu tuta fi kabajamtoota ilmaan Oromoo kan YouTube readii maaku shorriftan bam 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 bam. Bam! Yo yo yo. Ako na ako na jirtani naga wala alhamdulillah ak gari da yo 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 what's up isin jere tin jira. So ako na qabdani yaw naga hasin tibba isin jira ako be kamo chada har le wana hare to qabde isin dufe tin jira ako ma foto isin matan se gafi ga fada di ya sadi bodon e ga isin jere ti chara akka sama tar ammo video sani qabne isin dufne tin jira endless eno wajin qabatte dufte redi enu gafi ga fatu dara eno cinku da gadi cinku da malin kun gafi de tin jira. So one of you can more hada fati then TikTok harati sini galera chaka si foto sini mutasi gafi bai gafne tane le gafi bai furra ka gafde tujra ana asi gafna cha aga do matno fano tura video kun mo yo kan erutate party to ko filamo gona yo kan deratin tati da mo cha party mo to kor asi damna yo party lama fanti ka fuftate dubaran itti fufa jedde dini si barre isa si wonni sin gotan amma ma inni yo kan jette chara egu haga do ma di video hana lalu lai gochu wato kwan sira barbaro kisa wato sentamo video ma yenga daga dise to rete chana ko masabda ma kese lale like kar ko masadi void iracha nama ko masaddo ma lale mi like ko masaddo nam ni se no martu you like goda jechan support cha one brand so tani karano ma wal haje bisuni singe chor bale tin jechara slide akko masente like godo me video akko masente like godo mata ko non sira godo takayu jiro ta like goda tin dem to view ke na baada tin dem osa subscribe tin fa chara sani fiyo chara namni kum so dewe khala thate kenya bians kum ko like yo khala thate bareda sin galeram chara sani fu like ya kese jabe sa sin chorwada amma bodo so sene tin ba isin karaga fi debi walin demna isin je chat ni jelas go
Yo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baga rabbiin nagahan kara channel keenya as isin fide isin jecha akkami naguma? Naga, isinis baga jiraatanii nullee baga jiraanne isin jedha. Baga isinillee baga jiraatanii nu eegdanii maali waan suuraatti fakkaata bishaan wayii xiruun dhugaa maali? Lakki sodaa waan biraa sodaane beekta yeroo baay'ee yoo ilaalu maan nagaa falaata waan jedhu bakka hin jiraame yoo dhiqate torbee tokko qonneen fiyatuuni. Akka fira godhataa turte konfidansii waan suuraatti fakkaata. Waan suuraatti fakkaata akkuma TikTok irraa sanii godhe rakkoota kan qabu YouTube ta'e malee akkuma TikTok irraa sanii. Okay. Gaafii ulfaataan jira. Gaafii ulfaataa hin jiraan. Gaafiin ulfaataan ima jira. Rabbiin jaalala si abaasu jedhama jechaadha. So onneen tiyatu natti maatii miidhaa beektana dhayataa argina. Onneen tiyatu maatii miidhaa? Yaa onneen tiyatu natti maatii miidhaa. Wayii kan na dhayataa arti. Sindaatiin kara dinnichaatti jijjiirra akka inni karaa karaa sin jechuun ilaa. Dinnicha jijjiirree akka. Mee gida takka of nuu dhibsi namni baay'een TikTok irratti haadha faaxeetiin si beekanii Maamad of aan si beekanii naa mee maqama hanqi ka dhugaatu himadhuutiin ani maqaan kiyya akkanaan kalaladhe akkana amma akkana jiraadhaa naa akkas jecha walii galatti mee gida takka of nama dhibsi. Okay, maqaan kiyya kan dhaloota kootii Luucee jedhama. Luucee? Iya. Maqaa addaa qabdaa malee takka maqaa akkanaa dhageen beeku. Maqaa kan goga dhaloota kootii Luucee jedhama. Kan dhaladhee guddadhee godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee keessatti. Okay. Akkas kana maal amma kan jiraataa jirtu? Kuwait. Amma kan jiraataa jirtu eessa? Kuwait. Luucee jechuun maal jechuudha garuu? Luucee jechuun haadhaa fi abbaa kiyyatu yeroo wal fuudhaniitiin jedhanii jechoota namaatis wantoota tokko keessa jechuudha looyanii jechuudha keessa luxubatanii darbanii san keessa baqaan isaaniif maatii hangafaati waan ta'eef maqaa kana nama moggaasan akka dhaga'utti jechuudha waa baay'ee keessa luuxanii darbaniiti jechuudha. Waan baay'ee rakkoo fi maalii kana keessa darbaa waan ta'eef jechuudha luuxanii waan darbaniif Luucee sin jedhan jechuudha. Wantoota garaagaraa keessa darbaniitiin ana burtukaana tana waan argataniif jecha waan akkasii nama fudhatan. Taatee jirta wallaahi. Sirraa waan dhiqisiifadhu tokko yoo jiraataate konfiidensii hin kennu dhiqisiifadhaa bareeda. Ishi amma kana gaafii kabbaadii fi ulfaataa tachi deddeemna. Mee awwal irratti gaafii ho'isi gaafadha. Innis maal jettee gaafiin suni? Mee gaafii riidiin osoo na gaafachuu abaate jettee sodaattu gaafii shannaa himi. Osoo riidiin maan gaafii kennin gaafachuu abaatetteetiin sodaataa jirtu gaafii shannaa himi. Tokkoffaa riidiin na gaafachuu baate jedheetiin kan itti hawwu yoo jiraate bakka dhaloota kootii namatti illee himuu hin barbaadu. Namni illee akka na baru hin barbaadu wanta sababa illee gatii qabuuf jecha tokko isa sanii. Lammata ammoo bakka dhaloota kan keetii himatte kaamma garuu himadhe garuu dirqama natti ta'e himadhe malee an akka karoora kan kootti akka namni na gaafatu hin barbaadu. TikTok keessatti illee namoota hedduutu na gaafata. An ammoo himachuu hin barbaadu jechuudha. Gaachirraa fi ammoo gama birootiinis. Eshi kaba lammaffaa noo? Lammaffaa ammoo osoo yookaan jiraanitti dingilaa tiyyatana na gaafachuu baatanii. Sadaffaa. Inni sadaffaa ammoo eenyuun jaalattaa yookaan ammoo carraa wayii naaf kenname ebeluun keessaa eenyuun filatta osoo naan jechuu baatanii. Arfaffaa ammoo odoo jechoota tokkotti jira kan TikTok keessa itti fayyadamu sitiingii maalii warra naan jedhutu jira. Isii tana hiikka isii yookaan ammoo injira miti hiiki yookaan ammoo maali jechuu osoo na gaafachuu baatan isii tan sitiingi waan jedhamtu sun ana bira darajaa guddaa qabdi beekta. Maal jedhamti isla wanni sun? An sitiingiidha itti fayyadama. Okay, ya mbeke ishi. Sharafa.
Isin shanaffaa ammoo jechuudha injiraa miti maal dubbadha. Ta shanaffaa sammee haa dhiibnu. Ishi. Waan ajaa'iba mocha hanga afurii gaafiin martuu si gaafatama waan ajaa'iba. Gaafiin kun ni martuu hin jira. Rabbina haa laaffisu kaa. Innaa rabbii si haa laaffisu. Akka gara hankeeti maatii bakka laalee rabbii si haa laaffisu wallahi. Yaa inshallah. Okay. Okay, tokkoffaa wanti ati gootee itti gammaduu fi wanti ati itti gadditu maali? Wanni ani godhee itti gammadu yoo jiraate hanga hadhaatitti garuu bu'aa bayii kiyya keessatti kaayyoo fi karoora kiyya gadhiisee hin beeku. Maaf akka biyyaa bayees haadhaaf abbaa kan koo biraa maaf akka bayees gadhiisee hin beeku. Ittis qaanfadhee hin beeku. Nan gammadaa waan kana godhuu kan kooti yookaan irra jiraachuu kan kootii fi kan itti gaddu yoo jiraate beektaa biyya ormaa kana keessa jiraachuu yookaan ammoo biyya arabaa kana keessa jiraachuudha. Yaa waalam jaalatu hin taatu ka. Karoora manaa baateetiin hin jirtaa. Karoora kan keessanii irra deemteetiin hin jirtaa. Garaati karoora kan kiirraa ba'uu abuun suni kan ittiin gammadu si godha. Si galeeraan kan ittiin boontu si godha wanni suni. Garuu kan ittiin boontu wanni si godha kana mochaadha biyyaan bahan keessa waan jirtuuf. Gadda malee waan biroo beekti. Osoo hin beekin kan biyya kana na fide osoo hin beekin biyya kana dhufellee gatii ta'ee fi erga dhufee booda ammoo as jiraachuu dhabuun kan koo ni beektaa silaa biyya faranjii kana yaa'oo jedhan tana barbaada. Isi barbaadda? Asii? Tonillee sanuma. Tonillee sanuma. Laay ka tokkoffaa kaa'inaalee biratti garuu baay'ee wallaahi lazim sininkisifadheera maali fi namoonni baay'een si galee wata biyyaa bahan waan biyyaa bahaniif sanii beekan. In bahanii malee garuu waan bahaniif sanii hin beekan. Namni baay'een bishaanuma kanarraa rabbiin osoo sana dabarsiyanii akkana taa'ee tani jechaadha. Hara akka sakkaree karaarra bulaa jiru nama meeqatu jira si galee namni sakkaree karaa biyya faranjii kana faatti waan baay'ee bakka waan takkaa lama jedhamee hin dhumanne si galee. Namni biyyaan baay'ee asitti bakka meeshaa fudhatee kamaraati meeqatu jira maariwaanaa maali kan inni fudhateetni si galee meeshaa ulfaataa kana fudhateetni. Kun immoo karaa biraas fila tokkoffaa kaayyoo ati biyyaa baate san irraa baateetni jirta. Lammaffaa immoo bakka warruma hanqee ka si dhaleeyyuu ka si deheeyyuu si galaa bammaa fi haadha hanqeetiyyuu dagatteetni jirta jechaadha. Annaa ilmi namaa kamiyyuu karoo qaba karoo isaa san irraa soboo habaatee wanna biyyaa baheef beekaa marti isaatu yoo jira. Osoo itti fayyadamee sa'aatii kanattidha. Akkuma ati itti fayyadamti kanatti bareeda sun wallaahi galatoomi. Okay, hojii arabaa keessaa osoo kan hojjechuu naan jechuu baatanii jettu hojii kamiin? Hojii arabaa keessaa wanni an jibbu tokko osoo badee kanuma osoo hojjechuu abaadhe ka jettuun maali? Qoshashaa wayitiitu jira ka bakka taa'anis kaayanii ka kifilii isaaniitis kaayanii kan hammama keessa kaayanii olii gad deemanii waa funaanuu jechuudha wanta akkasii baay'ee. Biyyatti arabaan kun yoo dhugaasi himee baay'ee uummata xurii wayita jechuudha uummata akka argan jiraatan wayiti. Uumama akkasiisan odoo fuffunaaninaan jechuu baatanii fuffunaanuun jaaladhu ammas darbee jechuudha yeroo baay'ee kan madaamiti yaan itti godhamu maaf zibaala kanan kaastu yookaan qoshashaa kana maaf asiin kaasinidha. Anamma waan fuffunaanan san hin jaaladhu. So kana sin jechuu baatanii das yaadacha. Yaa odoo zibaala kan asii fuudhii achi kaa yookaan ammoo isa kana kaasinaan jechuu baattee madaamin tantoo waggaa dheeraa wajji jiraachuu danda'a. Haga irratti waggaa meeqa wajjin jiraateera? Madaamin yaa waliin naannoo waggaa 8ti. Oh, wow. Baay'ee jiraatee. Yaa waggaa 8 waliin geenyeerra. Kaayyoon kee ka fuulduraa maali? Kaayyoon kiyya ka fuulduraa akkuma beekamu Kanaadaa deemuudha. Kanaadaa deemuudha? Kaayyoon teeta fuulduraa tanuma bakka? Kaayyoon teeta fuulduraa Kanaadaa deemuudha. Ammas hin jiraanne kaayyoo baay'eetu jira. Garuu kaayyoon ammaaf hawwiin guddaan hin qabu biyya Kanaadaa tana baay'ee. Kanaadaa deemuudha. Rabbiin achi haa dhaabu ka. Rabbiin achi haa dhaabu. Darbanii nama Kanaadaa si habuus wallaahi. Amiin. Guyyaan ati itti gaddite osoo dhalachuu baadhe jettee jira. Guyyaan an osoo dhalachuu baadhe jedheetiin jettee waan kana arguu irra osoo dhalachuu baadhe jedheetti gadde gaafa artistii Haacaaluu Hundeessaa du'e. Guyyaa sana Rabbi biyyattaa salphisuu wallaahi.
Okay. Now make wajjin bulteetiniin jirtaa. Bismillah. What? Bultee jirta yoo jettu kana bakka takka ciisanii ka'an baantamu akkam? Taphata bakka takka ciisanii argama takka ciisanii kaan. Saruu dubartii wajjin miti dhiira wajjin jecha. An tokko waliin hin ciibne. Laa asirratti Bulle jechuu kan kooti. Dhugaa dubbataa irraa miireema waa wal sobaa irraa asirratti. Jechuun hin bulle kaanii oole malee hin bulle. Sa'aatiin sun guyyaa waan ta'eef. Naan kabolte jechaan kabolte jedhaa no jechaan amma karaa biraatiin haasa'uu danda'a si galee haasaa biraa garuu si galee dheetu maa yaadeetiin hin jennaani dhiira meeqa wajjin wal qunnamtii saalaa gooteetiin hin jirtaa jecha karaa biraa. An tokkichaa waliin sunuyyuu odoo ani se'atinii jechuudha. An tokkichaa waliin sanuu hin oolle inni bulee sa'aatiin sun sa'aatii guyyaati waan ta'eef buleen jedhamu. Ammas sa'aatiin isaan osoo hin gayini gatii kana ta'e. Ishi haa ta'u hin bulle gaafii kiyya karaa narka balleessuun deemin hin bulle wajjin jedhe wajjin dhiira meeqa wajjinii. Sitiingii wal gootanii jechuu barbaada. Guyyaa ta'e galgala ta'e ganama ta'e nan galchu sun garuu wajjin meeqa nama dhiira meeqa. Wajjin namni tokko bas. Taa'e lakkii taa'e. Dhugaa nama tokkicha. Maaliin beekaminti jechuun bari fuula kiyya beeksisaa barri hin jira miti ande osoo nama hedduu wajji ciisanii yookaan ammoo bulanii jiraataniiti akkana burtukaana fakkaatu mina siben already baalla. Ishi bakka takkitti ma sigisna? La tokkichuma. Ishi tokkichuma. Jaalalaa fi kabajaa kamtu dursa? Jaalalatu dursa. Okay. Yoo jaalatte gatii ta'ee fi jechuudha waan tokko yoo jaalatte kabajjita waan ta'eef. Yeroo baay'ee maal jettee nama arrabsita? Ligidaadha jedhee nama arrabsa. Maaliif ligidaa jettee nama arrabsita? Ligidaa jechuun immoo ishii. Ligidaa jechuun waan qorraa yookaan ammoo waan laafaa tokko gatii ta'ee fi anaaf amma irra caalaa nama na arrabsuu deebisa gatii ta'ee fi kanumaaf ligidaa isa jedhu fayyada. Okay. Nama lakkaftee ni beektaa yookaan namni si lakkafee ni beekaa? Yoo lakkaftee yookaan yoo si lakkafan akkamitti? Ani nama lakkafee hin beeku garuu namni gizee biyyaa jechuudha yeroo dardarummaa yeroo lafaa dhufa san na lakkafanii yoo na lakkafan ammoo jecha tokkotu jira jecha biqaatiin qabdu jedhu wayii jechuudha. Maaliin qabdu? Biqaatiin qabdu wanta jedhamu wayiitu jira. Namni hanga dhaalle biqaatiin sun maal akka ta'e naaf hin galu biqaatiin qabdu naan jetti yeroo baay'ee dhiirri yeroo na wanno jettu. Ani ammoo intala baadiyyaati baadiyyaa dhaladhee baadiyyaa guddadhee waan biqaati minaamina jedhamsa waan duraan biqaati moo muudii qabdu moo biqaati qabdu maal jechuudha? Jechuun muudii yookaan ammoo istaayilii wantoota garaagaraa jechuudha. Akkas hin jedhani? Ati osoo maas dhagamare? Ani yoo sanin jiraan miti sila osoo tolte hadhumatan uffata haarat deebee caammaa haarat deebee mataa kana farradee sila biqaatii isaan naan jedhan san godhachuu barbaadu. Gootee beektaa garuu akkasitti? Yaa godhees ni beeka. Jaran mul'isu beekaa? Yaa godhee ni beeka. Jaratti mul'isuuf gootee beektaa? Yaa godhee beeka. Wallaahi ni beeka. Dhugaa rabbii. Sobanii dhugaa fakkaachuun maali? Sobanii dhugaa fakkaachuu. Dhugaa fakkeessuun moo dhugaa fakkaachuu? Yaa dhugaa fakkeessuun. Wanta tokko fakkeenyaaf nama reeddii akka nama tokkotti waan tokko jedhee ni sobaa erga sobee booda waan san dhugaa fakkeessuuf jecha booyuu kakachuu wantoota tokko godhuu jechuudha. Amma as biratti jecha akkana somne ishii akkana somne kan dhugaa sin jedhu gaafii kana akka tana fidde qaraa aynaa waa. Okay yara.
Qaraa tanaaf jecha amma fidde tana waan tanaaf fidde nan beeka beekta. Laan taanaan masin jechuudha tana yaadduu jiru nyaata ina gaafataa yoo ta'e yaadne tana. Taan sin jechuudha taa'aa masin gaafachuudha tana jecha. Yaa barama jechuudha jecha amma na gaafachuu deemtu kanaafi sobanii dhugaa fakkeessuun maali jettee fidde nan beeka. Yaa sani ka dirqama. Innaa ammalaal seeraan naalaal ishii gaafii kana. Okay. Abjuun nama wajjin bultee ni beektaa? Abjuudhaani erga biyyaa bahe moo yeroo biyya jiru? Walii galatti bakka abjuun nama wajjin bultee ni beektaati. Yaa bulee ni beeka. Eenyu wajjin bultee beekta? Ibsishaa waliin bule. No. No! Pade yuka. Oh my God! Yo! Bismillah. Awallah lazim namne kana gisi kuna kam motora. Wow! Bakka yoo dubbatan akkana gilsi dubbachuu. Ila. Yoo dubbatan akkana gilsi dubbachuu. Wanta akka dubbachuu hin hawwine na dubbachiifte. Wallahi billahi. FC Shai Larabati. FC Shai. Yo! Isa wallahi ummata tawatti jirta. Wallahi adiyensi argaa garuu ummata tawatti jirta. Oi. Ayya. Nagaru takkasitti ol kaatu maaluma finjette. Yaa lafti barii ugeette jirti. Laaleen bakka hin jiraamti. Qallaalii kanatti bareedeen jiru jechuudha. Sa'aatii sanitti ibsishaan online irratti argu sa'aatii sana abjuu keessa arge dhiisi. Kaza yoo lafa ol ga'ee obbiraa dhabu naasuu dhiis naasuu sin jedhata achi gaddeebi'ee rafe hujii madaamii dhiisee sa'aatii hujii madaamii irra sa'a 3 dabarsee lafaa ka'ee jechuudha. Guyyaa san guutuu viidiyoo isa laalaa wal isin garramu. Allahu akbar. Jaalatteen tufte qaramaat. Jaaladheere son taane akkasi itti baafatte jaalala akkasitti amma namni itti baafate yookaan wanna jejjedhu son taane bakka hin jiraa miti deemeetuma biyyuma inni jiru san dhaqee harkaan qabu ture silaa jechuudha carraa koo ta'e malee. Wallahi eewa ta'essa abbaa yaa rabbii. Ishi osoo wayita hirribaa kaatu wayita hirribaa keessaa ol kaatu jecha Mansuur Jamaal osoo si bira bulee argite maal taata? Mansuur Jamaal? Yaa. Garuu bakka jaalalaatti osoo hin taane bakka qabeenyaa sanitti beektaan yeroo baay'ee birrii dhaqee kaashii kana ba'a. Naa bakka ammaraan gaafii keenya laalaha ani osoo hirribaa ol kaatu algaraa ol kaata Mansuur Jamaal si wajjin ciisa jira. Oota soo of duwweetta. Nan gammada kaa. Ima gammaddaati bakka gadduun beektu. Hara gaddii wannaa jedhe. Yeroo baay'ee waan gammaduu barbaadu kan yeroo baay'ee firii fi gammachuu waan hawwuuf nan gammada. Ilma Oromootis gatii ta'eef. Ishi erga gammadde jechaadha kama dhugaas hin jedha. Ootirri baafatu so eenyuun of bira argitee dasseedha. Ani wayita hirribaa ka'u mucaa tokkotu jira nan beektanatti fakkaatu. Okay. Ishi kan namni beeku tiktaakaroota keessaa eenyuun of bira argite of bira akkanatti argite si wayya. Ani tiktaakaroota keessaa Abdiisaa Agaa nama jedhamutu jira. Okay. Dhalata Salaaleeti jechuudha. Isa odoo biratti arge yeroo hunda dasna jedha. Bareeda. Umriin tee meeqa? Maal jettee? Umriin tee meeqa?
Umriin tiyya waggaa 23. Sanuu kaleessa malee dheengadda seene 23 sana. Hello. Indaga. Umriin tiyya meeqa tasi? Waggaa 23. Sanuu kaleessa malee dheengadda seene. Ana amanuu dadhabee maazariin na himeeyyu. Bannaa isheen qalladii rabbi fayyadee umriin tiyya meeqa? Ta'u dhugaa jecha. Dhugaa bar waggaa 23 seene. Kama dhugaa naan ka dhugaati. Ka dhugaa baana. Ka dhugaa si himara malee maka baasboora yookaan ammoo ka TikTok miti bakka TikTok sirriidha. Maybe fagaachuus nan danda'a. Garuu ammoo ka baasboora yookaan ka hard ko abbaan koo na beekanii waggaa 23 sanuu kalee malee dheengadda seene. Mee wallahi ani bar ani jechaan kama dhugaa si gaafataatiin hin jiraam. Wallahi wallahi waggaa 23. Waggaa 29. Sadi. Two siri waan jedhamu Ingiliffaan jecha two siri. 2-3. Yeah. Woo! Okay. Yo ala kana ile ko torba debe. Ko torba na mo. Yo ala kana ile ko torba. Nabota ikaw na shit. Ang barbigiyan. Okay, abba mana kan jalle qabda. Jalqabaaf abbaa manaa godhadhee ture. Booda lammoo oduma wal bira hin gahin bosona seenee achi buuteen isaa dhabame. Injiraami qabsoofillee osoo hin taane gadi bayeetuma. Walumaan moo distance irratti wajja fageenya jaala wajja fageenya abbaa manaa taatamoo walumatti galtaniitiin turtaniiru. Laa inni jechuun bakka biroo jiraata dhalataa biyya biraati. Okay. Sirna gaa'ela warraawwanne anis biyyuma jira. Gaafa kaan jira miti gaduma bayeetumaan gara inni deebina agarre. Ammaaf ammoo singiliidha. Ammaaf singiliidha? Yaa. Yeroo baay'ee turteen kan keessatti namoota baay'ee irratti sirbitaa beekta. Okay. Kaanillee jaaladhe taani. Sunni nama dhugaati immoo jaalala sobaati. Ani yoo ibsi shan taane hundumaayyuu jaalaluma obbolummaa yookaan ammoo akkas oromummaan jaalala. Ibsi shan immoo jaalaluma dhugaa jaalattee turte? Yaa jaalaluma dhugaa jaaladha. Yeroo waa'ee sana dubbatan kana na oo'abeetta akka malee. Akkam si godha? Waa'ee isaa kana dubbadhu bataami faxaffixallanee malati. Ishi faxaffixallishaan miti? Faxaffixal jedhe. Ishi waa takka siyaa himu. Erga ibsi shaa jaalatti mee sirba tokko ibsaadhaan sirbiif. Giita kamii? Assalamu alaikum biya jalala ya Faransai. Assalamu alaikum biya jalala ya Faransai. Arfa sabon afganna mirgi jalala nufa eeggamu. Faransai dhaqufanii dhaqa ibsi shaawul arguufanii. Faransai dhaqufanii dhaqa ibsi shaawul arguufanii. Takuma dhungadheetiin nukkubaa onnee toofayyuufanii. Takuma dhungadheetiin nukkubaa onnee toofayyuufanii. Faransaay biyya jaalalaa osoo ni ta'ee akka rophilaa. Oh my god. Ibsi shaakiyyaa bararee dhufee kifilii kee yookaan ammoo bakka ciisa keetii oola. Ay, wadi ibsa. Hai ibsa. Wai. Seenaan si gaafata jedhi. Wallahi sirbiteef jirta. Wallahi seenaan si gaafata garuu sirbiteef jirta. Wow, haala kana silaacha tiktaakara ta'uu osoo hin taane artist sirbaa wayii ta'uu qabda ta'u si galee. Sagaleen tiyyaatuun baqaan nama faxaaffattee miti osoo wal bahee sirba tokko. Aara maxaame nama faxaaffattee sagaleen deemu faxaaffattee daaraa nama goote malee. Anuun shakka beekta kanaaf jecha sirboota hedduuf keessa galu. Wallahi nama faxaaffatte sagalee tattee nama faxaaffattaadha malee sagaleen tattee faxaaffattaa.
والله الذي واي كيسا اوكي جوار في بقلا كيسا توكو صدرك فلس نجرن ان فلت جواري بقلا كيسا بقلا فلت بقلا فلت يا مرارا في داود كيسا مرارا داودين كيسا لي داودين فلت تاي في هنغاسا كيسا بسم الله أنا ما قرأت جلد بيت كان هو أنقاسة وناوي يسدي ما تذكر له ده أيوه ابي في شمال لي كيسا أنا ما قرأت قدته كان عندي بقى إيه واللي أنت وبتيته إيه في أبي ناوي ابي زي مرة في سني كيسا جال مرة في سني جال مرة وجال سني كيسا بنته جال مرة في جال سني كيسا جال مرة في لتا جال مرة فرط اوكي جالت سيف مال مي واي جالها نو إبسي كواي جاللا واي لبين دي تنتماتي ماتا مي واي لبين كتماتي ما جال لي أكمل سكبتي سيقلي نو أو تبغى جال بتشام مال مي أول جال بتشام مال ترى جالله كيسموه كيسينا جال اللي مال سيف جال لجتشون مقان زيتو جال لجتشون كنادا جال لجتشوني واحد في كيس قلتي وتبا وان ندا وكان موكا سوان ندا جالن يو جال اللي جراتي كان يبلشتو يو جال اللي جراتي كان نما ولين بلتو يو جال اللي جراتي كان هاد افباس دلنو يو جالتو يو كان مرسبكتي كان تو في يچو كان ان لا جال سنجان جدول جالله فكري فكري سمبان تا فكري سنبرت ميلك سنجد ميلك سورة تبار فكري يا ربي لا يقولوا मैं माजे जाल फिक्रे सुनी जाला लाउते ना सीगरे माजे चूड़ा जाल सिर्फ माल जाल اللي انا برتي جرامتي بروتيني قامات دچا تكانو بس جالال جالال اللي انا برتي بروتيني قامات يوكان امو انرجي قاما كوتيتي يچو انرجي قام كو يو انرجي قام ينك انرجي قبات وام مرغوتا چا يغلي سنيفو انرجي قام كيدي मैं يرون أولا جتان يرون جين والكونامتي قران سنجتا أكم تري مي يرون بريء تري مو بريء تري ويتين أولا هنكي أنا يروس